dabsin waaqa biddeen of keessan baasin biddeen itti hin godhamne waaqa kootu laal. Wanti gootee uwwi. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa hedduu jirtanitti sinifaa baay'atu akkam jirtan akkam isaa kana geessanii nuti nagaa guutuurraa afaa qabnaa nageenyi nuyi kee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati har'aan kana deebi'ee dhufee jira waan toluun miti kana dhufee nagartan akkuma kana kophaa kan koo dhokadhee jechuudha gidiraadha tokkoffaa gaamilkaa'inaa na caalurratti dalaguu barbaada akka inni aarsonan naguu san argitanii jirtu. Lammata immoo Isaayaasidha. Isaan lamaan isaaniitu mana keessatti na asfaraarraa turani. Maaliif irratti hojjettaa jechuun keessaniin ooluu saniin duratti maamilli keenya amma yoonaan nu jajjabeessaa jirtan guddaa galatuun hundi keessanii jechuudha. Baay'ee tokko isin dinqisiifadhallee baay'ee isin galateeffadhallee jechuudha. Maaliif ammallee nu qaanfachiisaa hin jirtan jechuudha. Haaraanis koottaa jettanii isarratti illee baay'een keessa asirratti nu hordofaa jirtanii. Ammas immoo galata guddaa nu biraa qabdanii akkuma kanatti laayik, sheer, koomentii yaada babadhaa, yaada babbareedaa namoonni yaada adda addaa qabdan akkuma kana duraas gaaffiiwwan adda addaa yoo qabaattan nu barreessaa balballi keenya banaadha isiniin jechuu jaaladhaa. Anis xiqqoo ishee jajjabaadhee mucaanis xiqqoo ishee naa jajjabaatee jennaan maaliif iddoo tokko bichaa taa'een hojjedhu asiif achi deddeemee kallattii kamiiyyuu ergaawwan adda addaallee nan qaba bakka sanallee ga'ee nama ergaa sanas ergamee hojjetee isin agarsiisu. Niin ta'aa jechuudha ayyama rabbiitiin. Har'aan kana gidiraan kee maal jechuu ooltanii Isaayyaasiin fi Hacaaluun maallaan jechaa turanii akka chaansii yeroo darbe tokko miidiyaa kamirratti akka ta'e hin beeku. Mucayyoo wayii viidiyoo harma ishee elmitee kaatee abbaa manaa ishee aannan walitti dabartee obaastee turte jechuudha. Isa argee kee Isaayyaasiin erga gaafa sanaati akkuma dhaadatutti jira maroonallee dhaadachaa akkuma jira yoo kana na obaaste an du'ee waan jiraadheere. Duraan waan akka ergoo aannan midhaan kana manatti bita ture inuma dhaabe amantii dhaba jechuudha. Isa sanatti nu jalaa gootiidha. Amantii dhaba abadan bitee hin beeku siruma isaa dhaabe jechuudha. Kallattii kamiinuu nan argattu jedheellee kakataa ture asfararraa ture jechuudha. Kanaaf har'aan kana maal gochuun barbaade akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Argaa jirtanii aannan already aannan namaa fi aannan saawwaa tokko miti hin beektan namni kamiyyuu jira originaalli aannan namaa inti fakkaata gara bakka walumaa galatti normaalii aannan namaa hin fakkaatu. Kuni amma aannanii kun immoo juusiidha jechuudha. Hacaaluun juusii kana nafseetti jaalata. Isaayyaasiin illee ammas badaa miti yoo itti dhufe dhuga yoo fuulduratti arge kaasee dhugaa. Yoo sanaan alatti dhimma ittiin qabu Hacaaluun garuu barbaadee lafa ni jiru qixatee dhugaa jechuudha. Amma maal godhaa kanatti hin gaddabalaa Hacaaluu persentii 100 nan argadha akka argadhu nan beeka isa. Ani amma kana itti naqeenas lafuma kaa ugaanii dhufe qicee fi tanaan hodhu dhugiitii viidiyoo hojjannaa maamilli keenya akkasitti si barbaadaa turanii minaaminan jedhaanii ishee jedhee taa'anii achi booda mee qoy viidiyoo hin argedhe viidiyoo kana motta agarsiisaa jechuudha. Mee maalinni akka inni jedhu maal akka inni ta'u maal akka inni agarsiisu walumaan laallaa har'aan kana ammaa ni qabbanaa'uuf jira jechuudha. Amma ni tibba darbee irratti sabate kan Isaayyaasii garuu amaneere nan argadhan jedhu hojii dhaqeen dhufa amma amanamummaadhaan akkasin jedhu garuu irra na fidee jennaan innillee fideen asirra kaa'uu jiran hojii dhufe waan ta'eef aduu keessaa dhufe kaasee dhuga. Kanaafuu kana lamaan saayyuu na hordofaa isiniin jedha. Amma isinuma hunduratti itti naqaa achi booda wanta walumaan laallan isiniin jedha. Akkana fakkaata garmalees ittiin baay'isu akka bushaawutti yoo itti baay'ise immoo wanti ta'uu danda'a jechuudha. Ittiin baay'isne garuu isa kan keessaa kana bichaa tafe itti naqeeraa jechuudha. Kana dhuguuf jiranii jechuudha. Kuni hojii eenyuuf qophaa'ee Hacaaluudhaa fi Isaayyaasiidhaaf yeroo juusiin akkuma agartan kana keessaa garuu amma hin qallataa hamma ta'e juusiin maangoo amma barbaadee waan nottaniyyuu qallatee hin ta'u. Garuu waan inni jejjedhan beeku. Kanaaf kun asumarra taa'an asirraa hin ka'u. Amma yoo dhufe innillee yoo naa danda'ame viidiyoo bakka ta'e kaameraa bakka ta'e dhoksuu nan yaalaa. Wayin immoo erga inni dhugee ka'e toonii intini jechaa jiruyyuu sin agarsiisuu danda'a jechuudha. Agarsiisu hordofaa
yoo na danda'ame akkuma isin jedhan of kadha kaameraa koon isin jedha turtii gaarii yoon kaameraa fi lafitti godhe hin irratti naqqaa waan ta'eef Isaayyaas hin qabamu. Hacaaluun garuu hin beekta sammuu daa'imaatii amma subadaa miti isa irratti hojjechuu hin danda'a jechuudha. Garuu Isaayyaas nama salphaan qabamu miti. Maalumaafuu turtii gaarii laayik sheer koomentii gochuun dagatinaa isin jedha nu faana bu'aa. Maatte maal rakkoo qabaree dhugii ka dhugii maal rakkoo qaba. Oke, amano terte kade. Hah? Video la lenna in shafanatera. Jarri kun waan isa waan sana badaan jaalatanii ittiin idoon itti godheessaan dhuganii jaalatanii. Na Isaayyaas akkuma jiru argameera akkuma argaa jirtan kana kunoo shafanatee taa'ee ofirraa fuudhe. Kuna nanti kalau kali cantik pada juicy bahkan sana narmedi, gak menjisawa narmedi. Kalau kanjal kan narakku kawan gorre itu beratu garis gafate itu re, isanu gana David Bistashe. Wasa sih gafate lah, tapi bisa karena juicy lu kemana itu tapi fitnya sih kidas. Nde bistawe gafi sa siga fata dimu kalam bakka tana bichara kani saya situ dulu nge tef gafi tana terkiki josi du grawado ka gafi wasa sinyara ne isu to nde bistawe sampai gawata komentin du bistamarre du bistede bistawa du bistede bistawe juicy kok fakkat terkadang gak batal. Gaafii baay'ee si gaafatan komentii jalatti namoota baay'ee si gaafate isaaniif deebistaa. Hin ta'u achi jira yuuni. Qoy obsi. Egaa obboleewwan keenya amma waan jiru itti fufnaa akkuma jalqaba isin jedhee anuma argaa jirtan kana baay'een keessan akka dhaabartan nan beeka nan abaarinaayi nama abaaruun immoo hin danda'amu komentii babbareedaa nu barreessa malee waan hamaa hin dubbatinaan isin jedha achiin boodittiitti immoo amma caalatti viidiyoo wayii agarsiisa achi booda inni immoo gaafii gaafatame immoo sana booda isiniif deebisaa jechuudha. Nama video isi agarsiisa. Isa argee keessaa sina jagaa asanaati akkuma dhaadhatu jira maroonni dhaadachaa akka jira yoo kana uwaas ta'e mun jira dheere. Duraan amantii dha jechuudha. Sanatti jira gootudha. What go there we? Udah bodun. Udah biti. Oh palsu nergat tuh jatanya ada tanture. Lagi mana teh gudete. Men kamu teh mana teh gudete adi. Gara-gara ini aja nih lawang gue tuh gara-gara aku tadi be. Dia tuh sih aku. Gas cerai. Garasi cerai miti. Era bagi. Mari nih kalau tuh gudete. Ayo, icara teh nanti kesau. Nanti terus tidak kayak